harka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa kan itti argamnu asuma Abu Dhabiitti sirriin bareedaa jechuudha. Ifaan sirriitti waan hin jirreef malee waan biraa miti. Kanaafuu argitan jechuudha. Yaada firaa qophaa'ina eegii dhufaan jira. Assalamu alaikum yaada firaa. Waalaikum assalam ya bafiraa. Maal fannu qophaa'ee yaada firaa. Alhamdulillahi hundu jira. Masha Allah. Alamne waan kannaa ya bafiraa. Akkasitti. Jima boroo namni cabsanna. Fuula kosii keessaa bu'anna. Jaalalli jira naan hundu jira. Mee rabbiin na gaddaa waafee jira. Mee rabbi yaada kee siif habaasu. Ameen. Marti qabeenya kee aasaasu. Ameen. Haadhaaf abbaa kan kee ayyaachuu. Bitaatti dhiisanii mirga deemu. Ameen. Nama qalbiin jabees qalbii jiisu. Jiddaaf Dubaay jechuu kan addiisu. Ajaan konni guddaa waan bargama. Maal fa'i? Jiddaa dhaquu kan koomaa jibbita. Hin fedhu. Nama hedduu dhaqee jitti argate. Hin fa'i. Chittoo baay'isuu siinbitee erga. Taa'umsi gabbinaa bashannanaa jireenyi kaalumaa maal kanarraa. Kadiriifamina yoom naganii asitti hojjetanii argatanii hardii jimmaa marti warqee buna maaliif taana dhaqne ergamtuu nama lakkii dhaggeeffadhu maaliif diddaa yaa rabbi nuu taasis jimmaan jiddaa. Warri jiddaa dhufee hundi isaanii. Hin fa'i. Warqii tirraanii faa morma isaanii. Meedhiis. Kanaaf qalbiin kan koo na dhamaate. Bishaaniif minaan koo biyya taate. Bishaaniif minaan koo biyya taate. Yaa rabbi naa deebis qalbii baate. Kan garaa guutatee xiiqii qabu jireenya namaattis quban qabu walii galtee uumee tattaafatu jireenyi wal biraasa sheetuma jireenyi wal biraasa sheetuma lakkii qalbeeffadhu yaada biraa. Erga siin jettanii abbaa biraa. Naam. Wajjin jiraachuun hunda caala. Akkas ilaa. Walirraa fagannaa wal wallaala. Wallaahi. Waggaa kumaa tokko hin jiraata. Waadha. Hamma lubbuun jirtu wal gargaara. Footu naa jedhaa abbaa biraa. Afootu lillaahi.